Harka fuudhee daawwattoota dhaggeeffattoota keenyaa kun miidiyaa keessan sagalee keessan Qaanqee Show. Qaanqeen Show torbaniin toora Facebook, YouTube akkasumas televiziyoonii FIBtiin kamisa galgala keessaa sa'aatii 3:03 irra deebiin sanbata duraa ganama sa'aatii 5:05 akka lakkoobsa Itoophiyaatti. Kun hundumtuun yoo isin jalaa milixe guyyaa keessatti sa'aatii 24 guutuu YouTube Qaanqee Showtiin kan daawwattan sagantaa Gingilchaati. Gingilchaan keenya irraa marsaa 23dha. Sagantaa Gingilchaa 23ffaa waggaa kanaa kan torbee kanaa qabatee kan isiniif dhiyaate jiranaaltichi keessan kun qaxaleen keessan Habtaamuu Lamuuti. Kanneen sagantaa keenyaaf haaraa taatanii YouTube chaanaliidhaan nu daawwachaa jirtan YouTube chaanalii Qaanqee Show subscribe gochuu hin dagatinaa isiniin jenna. Haga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaan afeerraa keenya yeroo hundaati. Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa sagantaa keenya Gingilchaa torbaniin qabannee isinii dhiyaan akkuma beekamu kan torban kanaas ispoonsora gochuun kan nu cinaa dhaabbate Goobanaa & Associates. Gorsa seeraa barbaaddu, dhimma seeraa qabdu, muuxannoo gabbataa waggoota 19 oliif horanneen hoggaas tajaajilu gammachuun keenya guddaadha. Goobanaa & Associates balaa konkolaataa, balaa xiyyaaraa, dhimma yakkaa, dhimma immigireeshinii, dhimma maatii dabalatee dhimmoota seeraa kamuu irratti tajaajila ni kennina. Waajjirri keenya inni muummeen St. Paul Minisootaadha. Teessoon 2147 University Avenue West Suite 117 St. Paul Minnesota. Waajjira keenya isa damee Valentine 15720 Brixham Hill Avenue Suite 300 Charlotte, North Carolina 28277 jiruttis koottaa tajaajila isiniif kennuuf qophiidha. Tajaajila seeraa nuti kenninuuf maamiltoonni keenya ragaadha. Lakkoofsi bilbilaa 1888 Goobanaa 5 yookaan immoo 1888 4623625 Goobanaa & Associates. Goobanaa & Associates sagantaa keenya Gingilchaa marsaa 23ffaa torban kanaa kan waggaa kanaa ispoonsora gootaniifis kabajaaf ulfina guddaa isiniif qabna. Hawaasni keenya biyya Ameerikaa magaalaa feetan isteeta feetan keessa jiraattan dhimma seeraa yoo qabaattan, gorsa seeraa yoo barbaaddan, balaa xiyyaaraa, balaa konkolaataa, dhimma maatii, dhimma immigireeshinii, dhimma yakkaa kamiifiyyuu biyya Ameerikaa keessatti afaan keessan afaan Oromootiin tajaajila argattu. Goobanaa & Associates lakkoofsi bilbilaa 1888 Goobanaa 5 yookiis 1888 462 ispoonsarri keenya kabajaa lammaffaa Saamu'eel Biraanuu Integrity Reality. Warri kun onarra mana bitachuuf yookaan gurguruuf yaada qabdu yookaan mana bituun bu'aa argachuu ni barbaaddu. Yoo yeroo jalqabaaf kan bitattanis ta'e yookaan manuma qabdan gara guddaatti yookaan xiqqaatti jijjiirrachuu feetan gartuun Saamu'eel Biraanuu Integrity Reality isin gargaaruu danda'u. Lakkoofsa bilbilaa 763 744 8362 irratti bilbiluun quunnamuu dandeessu. Saamu'eel Biraanuu Integrity Reality. Saamu'eel Biraanuu sagantaa keenya Gingilchaa marsaa 23ffaa torban kanaa waggaa kanaa ispoonsora gooteefis kabajaaf ulfina guddaa siif qabna. Hawaasni keenya biyya Ameerikaa magaalaa Minneapolis St. Paul Minnesota keessa jiraattan mana keessan gurgurachuu yookiis mana bitachuu yoo barbaaddan xiqqoo keessaa guddaa keessaa xiqqootti appaartimentii namaa keessa jiraattanii morgeejii namaa amma kaffaltan kan mataa keessanii qabaachuu dandeessanii iccitii isaatiif Saamu'eel Biraanuutti bilbilaa. Lakkoofsi bilbilaa 763 82 Saamu'eel Biraanuu Integrity Reality. Baratuu Gingilchaa Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenya Gingilchaa keenya marsaa 23ffaa torban kanaa kan waggaa kanaa fudhadhee dhufettatoon darbiin dura viidiyoo gabaabduu guyyaa lamman kana sooshaal miidiyaa keessa asiifachi burraaqaa jirtu tokkoon qabadhee isiniif dhufe mee viidiyoo kana waliin daawwanna. Qallama mashii dhagaa asin maraatu. Acabacabnaa no asii acabacabnaa
waan uummataan ifaan Oromoo nutti taphatu. Tokko, lama, sadi, let's go. Kana keessa jirra gadoo. Hawaasni keenya kana keessa jira. Otoo hin hubatiin harka walitti rukutu. Otoo hin hubatiin ililchuu. Otoo hin hubatiin fooricuu. Otoo hin hubatiin deeggaruu. Otoo hin hubatiin balaaleffachuu. I feel bad, man. Maaliif harka walitti rukutame illee namni jedhu jiru. Unuma rukuta. Ollaansaa waan rukuteef. Sagaleedhuma harka walitti rukutamu waan dhageef harka walitti rukuta. Sagaleedhuma balaaleffatu waan agarreef balaaleffanna. Sagaleedhuma deeggaru waan agarreef deeggarra. Maaliif deeggarame? Maaliif immoo wanti kun balaaleffatame? Maaliif namni ililchaa jira? Maaliif fooricaa jira? Maaliif harka walitti rukuta jedhee namni galagalee dudduuba laalu hin jiru? Sagaleedhuma isaa sana dhageenyaan innis duukaa deema jechuudha. Siyaasni keenya amma kana keessa jira. Wooma namni tokko jedheef, wooma namni tokko dubbateef, wooma sagalee dhageenyeef akka saawwaa wal duukaa girrrr jenna. Isa kana inni taa'ee hin danda'anu jedhe. Maal jechuudha kun? Girrisa. Namichi sun baay'ee ismaartiidha. Maqaa filee dhuma barbaade. Irra kaa'e. Kana keessaa ba'uu qabda. Kana keessaa ba'uu qabda. Gidduu kana sooshaal miidiyaa kana keessa wanti baay'ee deemaa jiru. Waa'ee Dooktar Ittaanaa Habteetiif waa'ee Jawaar. Namoonni tokko tokko Jawaar maalumaaf tuqama jedhanii warra ka'anii lafa ciraa jirantu jira. Jalqabumayyuu eeboo baatanii waan ta'aa jiran natti fakkaata. Mise eegaa jiru. Garuma waaqaatti waan geeddaraa jiran natti fakkaata Jawaariin. Nama siyaasaa ta'uusaaf addagatan. Karaan dura aktiviistiidha. Amma Jawaar hooggana dhaabaati. Hooggana KFO keessaa nama tokko. Yaanni Jawaar fidu namoota hundumaatiif ta'uu dhiisuu ni danda'a. Namni hundumaan fudhachuu hin qabu. Namni hundumaan harka rukutuuf hin qabu. Namni hundumaan ililchuuf hin qabu. Yaadni inni fide kun yaada ani kanan fidee dhufaa yaadni koo isa kana isa jedhu kana namni balaaleffachuu mirga guutuutti qaba. Akkumatti deeggaruu mirgatti qabdu. Jawaar duwwaa miti warra dhaabaan deeman, warra sabaan deeman, warra siyaasaan deeman kana waan isaan fidan hundumaa fuunee ofirra kaa'uu miti lakkii bakki kun naaf hin taane jechuu mirgatti qabna. Profeesar Mararaa wanti isaan fidan naaf hin ta'u ta'a. Waan obbo Daawwid naaf qaban sun naaf hin ta'u ta'a. Waan jaalle marroo ittiin deeman sun naaf hin ta'u ta'a. Lakkii bakki kun naaf hin taane, siyaasni kun naaf hin taane, bakka kana hin fudhadhu jechuun namni mirgatti qaba. Jawaar karaa nagaa malee wanti qawweedhaan geggeeffamu naaf hin ta'u jechuun mirga qabaan jedhe torban darbe keessatti. Mirga isaa sana kabajuufii qabnaan jedhe. Akkasumas immoo warri karaa Jawaar deemaa jiru kun nuuf hin ta'u jedhu sunis mirga qaba. Cimina isaanii mul'isuuf otoo hin taane dadhabiinsa namaa irrattitu cimina isaanii warra mul'isuuf deemantu immoo jira. Qaama dadhabiinsa nama biraa tokko himuudhaan ani cimaadhaa ofiin jechuun warra barbaadan lakkeenna. Hamma waa'ee Jawaar nutti himaa oolan, hamma dadhabiinsa obbo Baqqalee Garbaa nutti himan, hamma dadhabiinsa obbo Daawwid nutti himan, hamma dadhabiinsa Jaalle Marroo nutti himaa oolan cimina isaanii nutti himaneen. Ani karansii qaba, ani kaayyoon koo kana, karaan koo kana, waan kanansii qaban jedhan. Abaluun akka godhe kanuma namaatti quba qabaa oolan sanaafin har'a dubbachuu barbaade. Na yaadadha bara 2006 yeroon magaalaa Winnipeg irraa magaalaa Edmontonitti galee Rabbi nabsee isaanii maaru baatii darbe keessa kan dadhabanii obbo Mallas Guutamaa nama jedhamutu jira. Kaampaanii guddaa tokko keessaatu manaajeera. Namoota keenyaaf hojii kennu waan ta'eefan hojii kontoraataan fudhadha jedheen isaan bira dhaqee kiliiniin kaampaanii guddaa keessaa hojjetu waan ta'eefan istoora wayii akka isaan naa kennaniif dhaqee wal beellamne karaa namaa wal barree na fuudhanii deeman istoora sana. Save on Food jedhama. Save on Food kana geessaniitu hojicha natti agarsiisaa jiru. Isa isaan hojii natti agarsiisaa jiran dhiisee ani maalan godhaa dogoggora namni sun kanaan dura balleesse namni hojii sun hojjechaa jiru balleessaniitu ilaa bakki kun sirrii miti ilaa kun akkas ta'e jedhee man biiziin isaan godhe gadi gogguufee faan jilbeenfadhee faan naqeetti agarsiisa. Akkasuma hojii keessa ana ilaalaniitu maqaan kee Habtaamuu miti naan jedhan muusan akka kana sirba sin barree miidiyaanis hin jiru namni badaan na beeku hin jiru manuma keessaa na beekte malee haadha manaa kootu innaan Habtaamuudhaan jedhan Habtaamu naan jedhan ani bakka kana maaliifan si fidee naan jedhan hojii naa laachuudhaaf hin jedhan maaliifan si kenna hojii naan jedhan namichi hojjechaa jiru kuni sirriitti waa hin hojjenneef hin jedhan galatoomi naan jedhan namichi kun wanta inni sirriitti hin hojjenneefan si fidee naan jedhan
Dogoggora isaa sana aniyyuu nan beeka. Ati immoo dhuftee dogoggoruma namicha sanaa natti himaa jirta. Erga mana kana keessa ol galtee as jilbeenfattee achi gadi gugguuftee maal jettee dhuma dogoggora namichaa himuu duwwaatti maaliif yeroo kee gubda? Dogoggora kana akkamitti akka sirreessuu dandeessu maaliif natti himtuu naan jedhan nan qaanfadhe. Kanaaf yeroo baay'ee yeroo keenya kan gubnu waan namni biraan balleesse haasaa oolu. Dogoggora namaa haasaa oolu. Kufaatii namaa haasaa oolu. Akkamittiin namicha kufe sana lafaa ol kaasuu dandeenya? Akkamittiin immoo dogoggora isaa sana ani fayyisuu danda'a? Qaawaa namichi sun uume akkamittan duuchuu danda'a? Waan jedhutu dubbanne gaarii natti fakkaata. Dadhabiinsa walii haasaa ooluun, kufaatii walii haasaa ooluun gatii tokko hin qabu. Kufaatiin hayyoonni Oromoo, kufaatiin hoogganni Oromoo, kufaatii Oromoo hundumaati. Kanaaf kufaatiin isaanii kufaatii keenya. Kufaatii kana immoo akkamitti fayyimna? Akkamitti wanti kun akka inni suphamu irratti hojjenna? Mala maalan fidee dhufe? Tooftaa maalan fidee dhufe? Akkamittiin akka suphuu dandeenyu maaliin harkaa qaba? Osoo waan jedhu irratti nuu haasa'ani hayyoonni keenya sanarraan baay'ee gammada. Walitti quba qabaa ooluun gaarii miti. Dr. Tsaggaayee, Dr. Ittaanaa waan Jawaar kanaan dura balleessetti taa'aadhuma quba qabaa ooluun sun gaarii natti hin fakkaatu. Badii kanaan dura Jawaar dalage irratti hundi keessan harka keessaa qabdu. Dogoggora kanaan dura Jawaar hojjete hundumaa keessa waliin dalagdan. Isa kanan isiitti mul'isuudhaafan immoo. Gidduu kana Dr. Ittaanaa Habtee gadi ba'ee haaseera. Yaada inni waa'ee interviyuu Jawaar irratti haasee hundaan naaf ta'eedhan. Hin balaaleffadhu. Maaliif kana gooteen jedhuun sababiin isaa waan Jawaar gadi fidee dhufe kana lakkii naaf hin ta'u jechuuf mirga qaba. Dirqama fudhachuu hin qabu. Warri kanarra gortanii Jawaar irra gortanii isa xiqqeessuu, isa arrabsuu, isa immoo har'a fuutanii seexana fakkeessitan. Warri immoo baga Jawaaritti himtettanii immoo isa fuutanii samaa irra keessanis tasgabbaa jechuun barbaade. Jarri wal beeku, nurra wal beeku. Waliin turan haasaa walii wal beeku. Maaliif akka dubbatamus booddeensaa siyaasa ta'uu danda'a? Ariifannee saayidii qabachuun gaarii miti. Yaada inni waa'ee interviyuu Jawaar irratti gadi ba'ee kennate irratti kabajaa guddaan qabaaf. Otoo immoo wanti baay'een keessaan dubbattanii immoo baay'een gammada. Maaliif rakkoo nu gidduu jiru rakkoo akka hawaasaatti hayyoota keenya gidduu jiru kana gadi finnee bakkeetti miidiyaa irratti yoo haasaa oollee waan baay'ee diiguu danda'a. Warri immoo kan akka meeshaatti itti gargaaramantu immoo jira. Walitti bu'iinsa hayyoota Oromoo kana warra barbaadantu jira. Walitti bu'iinsa qabsaa'ota Oromoo kana warra barbaadantu jira. Akka Oromoon wal nyaattu warra barbaadantu jira. Akkuma kanaan dura jechaa turre rifeensa tokko tokko gola keessatti addatu tokko tokko gabaarratti addatu akka jedhan kana waan gola keessatti haasoftan utuu qofaatti qabaattanii gaarii natti fakkaata. Wanti paablikiitti haasa'amu gaaffiif deebii Jawaar irraa wanti haasa'amu waan baay'ee yaadarraa kennachuun mirga eenyuuti? Eenyuun nama dhorkuu hin danda'u kun. Warri nama arrabsitanii akkasittiin nama dhaabsisuu hin dandeessan. Afaan namaa cufsiisuu hin dandeessan. Ofumaa nama arrabsitanii yeroo keessan gubdanii Jawaariyyuu isinitti meera kanoo kaleessa. Anaaf jettanii eenyuun hin tuqinaa jedheera. Waan an dhiyeessu kun namaaf ta'uu dhiisuu ni danda'a waan ta'eef namoonni waan an dhiyeessu kana irratti yaada kennachuun mirga qabuu isiniin jedheera. Kanaaf Jawaarii jettanii nama arrabsinaa. Jawaar duwwaa miti. Jaalleman Roobsii jettanii nama arrabsinaa. Obbo Daawudiifis jettanii nama arrabsinaa. Profeesar Maraafis jettanii nama arrabsinaa. Dooktor Abiyyiifis jettanii nama arrabsinaa. Warri siyaasaa kun bor isin jalaa galagala. Har'a sababiin ani gadi ba'ee waan kanarraa haasa'uudhaaf gadi ba'ee bara Oromoo Pirootestii keessa jedhe Dooktor Ittaanaa Habtee dhaggeeffadhaa. Akka yeroo Oromoo Pirootestii nama dubbataa turetti akka nama waan danda'u godhaa turetti itti gaafatamummaa hin fudhattaa yoo naan jette itti gaafatamummaa fudhachuun barbaada. Dogoggorri kee kanadha. Kanarratti ni teetta nama naan jedhu itti gaafatamummaa isaa fudhachuun barbaada. Galatoomi Dooktor. Bara Oromoo Pirootestii sana keessa dogoggorri ani balleessine akka nama yeroo sana haasa'aa turetti itti gaafatamummaa nan fudhadhaa jedhe. Dogoggorri kee kana naan jedha natti maa naan jedhe dhiiseen iyyuu ture. Maaliif wanti sun immoo darbee haala haaraa keessa jiru, bifa haaraatiin jiru, aktivistooti keenya kun yaada isaanii gara qabsoo bilisummaa Oromootti deeffatanii jiru. Waraana bilisummaa Oromoo isa uummata Oromootiif jecha bosona keessatti beela'u cinaa dhaabbachaa jiru waan ta'eef isa duriin dhiibnaa hin. Isa duwwaadhaaf immoo miti badii isa kanaan dura balleessan Jawaar duwwaa irratti yommuu isaan fe'an lakkii isa duwwaa miti. Yeroo sana dogoggorri isin dogoggortan waliin dogoggortanii
Jawaar duwwaarratti hin fe'inaa. Yoo uummata dhiifama gaafachuun isinirra jiraate walumaan dhiifama gaafattu. Haasaa isa arraarraa qeequun haasaa isa arraarraa dubbachuun rakkoo hin qabu isaaniif. Isa durii garuu dudduubatti deebisanii lakkii ani hin balleessine abaluu duwwaa jettanii quba walitti laattu yoo ta'e immoo waan akkasiifaa qabna. Amma dooktar ittaana. Haasaa bara sana haasoftan keessaa haasaan amma isiniif taphachiisuu deemu kun sirriidha jettanii harrayyuu itti amantu moo akka dogoggoraatti fudhattu? Yoo akka dogoggoraatti fudhattanii waraana bilisummaa Oromoo yoom dhiifama gaafattan isiniif taphachiisa? Keessumatti amma haala sochii akkasii keessatti wanti mul'ataa jiru tokko odeeffannoon naannoo lixa Wallaggaatii bahu akka agarsiisutti fakkeenyaaf naannoo Toongootti helikooftariitu deddeebi'a. Mi'a deddeebisuu reeshina guuruutti helikooftariitu deddeebi'a kan jedhu uummanni irra deddeebi'eetu kaasa. Egaa kanaan dura kan dhageenye kan beennu isaanis kan kileemii godhanii ribeliidha yookaan immoo humna fincilaati shaneen yookaan immoo shaneen aabaa Asmaraa jechuudha. Helikooftariidhaan loluudhaaf isaanii kileemii godhu akka dhageenye hin beennu amma garuu bifa baha Oromiyaatiin itti liyyuu poolisiin tocho'aa ture wajjiniin haala wal fakkaatuun helikooftariin galaa deddeebisaa jira. Helikooftariin eessaa akka inni dhufe namni beeku hin jiru. Garuu jarri kun helikooftari qabna jedhanii isaanii dubbatus takkaa dhageenye hin beennu garuu uummanni waan taajjabe dubbataa jira. Haasaan keessan kunoo kana fakkaata dooktar Ittaanaan. Kanagaan kan dubbattan miidiyaa Oromoon qabu OMN irratti waraana bilisummaa Oromoo maqaa isaa geeddartanii har'a ofummaa taayee faayyuu komannuuti. Namni yeroo jalqabaatiin miidiyaa guddaa irratti aktivistoota biyya alaa jiran keessaa for the first time namni waan kana akkasittiin gadi ba'ee haasa'e dooktar Ittaanaa Abteeti. Maqaa isin balleessuudhaaf miti. Haasaan keessan kun yeroo sanatti sirrii ture dooktar Ittaanaa. Kanaafoo dhiifama gaafattanii Jawaaritti fufi. Ani shanees shantamees oppidiyoos wayyaanee abbaaziitis hin sodaadhu. Kanagaa walumaan dubbattan erga isin kana jettanii kaatanii immoo Jawaar immoo biyya dhaqee kana haasa'e. Badiin yemmuu sana godhamaa ture ololli waraana bilisummaa Oromoo irratti yeroo sana geggeeffamaa ture waliin godhaa turtan wal dubbisaa godhaa turtan. Jawaar biyya dhaqee kanaa dubbatu isin OMN irraa dubbadhaa garuu walii wajjin wal dhageessanii godhaa turtan. Miti dooktar Ittaanaa. Itti fufaa. Namni qawwee baatee ganda keessa ani loltuu shaneeti jedhee adeemu Oromoodha. Namni ganda akkasiitu anneerra jedhee haasa'u Oromoodha. Keessumatti immoo kan loltuu daggalaa dhufe kan wanti nama hin fakkeessines jira. Katamaa keessa dhadhaabatanii dubbii suuraa ka'anii ergan kana. Loltuudha malee dhaabbatee suuraa hin ka'u. An akkam beekutti loltuudhuma hojii isaa hojjeta malee wanti ganda keessa deemanii suuraa ka'an kuni xiqqoo see gaaffii namatti ta'a kun mataansaa. Kunoogaa dooktar Ittaanaa akka nama bara Oromoo protestii keessatti haasa'aa jirutti yoo ani badii qabaadhe tokko lama jedhaa natti hima. Dhiifama irratti gaafachuu yoo irra jiraate dhiifaman gaafadhaa nuun jetteettu kunoo sirrii ture. Waraana bilisummaa Oromoo sababii footoon isaanii sooshaal miidiyaa irratti maxxanee fi ani loltuu akkasii dhaabbattee footoo ka'u hin agarree maqaa uummata Oromootiin daggalatti galtii nuun jettan. Kun sirrii ture dooktar Ittaanaa. Jawaaritti fufi. Har'a mootummaan tun akka feenus ta'uu baattu. Xurii kaleessaas qabaattu. Taa'anii nu dhagaa jiran moo hin jiran? Jara kana loluun mirga. Qeequun mirga. Arrabsuun mirga. Jara isin dura tattaa'u kana qawween dha'uun mirga. Jara kana rasaasaan dha'uun sirriidha. Waraanni bilisummaa Oromoo jara kana dha'u isiniif qabsaa'are. No. Haasaa keetii fi haasaa Jawaar maaltu addaan baasa dooktar Ittaanaa? Akkamittiin addaan baasuu dandeenya? Waliin turtan sagalee tokkoon hojjechaa turtan sagalee tokkoon waraana bilisummaa Oromoo irratti bobba'aa turtan sagalee tokkoon waraana bilisummaa Oromoo xiqqeessaa turtan yeroo sana badiin godhame hunda keessantu harka keessaa qaba aktivistooti harka keessaa qabdu. Jawaar duwwaatti quba qabuu hin dandeenyu waliin hojjechaa turtan waan gaggaarii waliin sheerii gootu badii godhame dogoggora godhame garuu Jawaar duwwaatti maxxansitu. Jawaar duwwaan rakkeessu. Waan gaggaarii Oromoo protestii keessatti godhame waliin sheerii gootu. Dogoggora immoo Jawaaruma duwwaa irratti feetu. Nuti immoo kanas yaadachiisuu barbaanne waliin gootanii
haasaan keessan tokko ture. Sagalee tokkoon waraana bilisummaa Oromoo irratti bobba'aa turtan. Garuu rakkinni cimaan maaloodha? Waa'ee kanaatuun ta'in rakkinni cimaanii uummata Oromoo isa kanaan dura seenaa keessatti ABO inni beeku maqaa kana qabatanii uummata amansiisuudhaaf yaalii gochuun kun kunoo nuni ABO'dha jechuudhaan ijoollee qotee bulaa, ijoollee hiyyeessaa amansiisuudhaan kunoo ijoolleen ABO'tu nu wajjiniin jiraa jedhu. Abbaan piroojeektii kanaa garuu ifa ba'aa deemaa jira. Ifa ba'aa deemaa jira akka koo. Maaliif yeroo isaatu ga'e waan ta'e uummata hiraarsuun gam tokkoon helikooppitariidhaan gargaaramaa gam tokkoon immoo nuyi ABO'dha jedhanii hiyyeessa fakkaatanii daggalaa ba'anii uummataa wajjin harka wal qabachaa gam tokkoon immoo magaalaa keessatti nama ajjeesisaa wanti kun ifa ba'aa deemaa jira jechuudha. Dooktar Ittaana kun footooshooppii miti. Haasaati haasofteedha. Haasaan kuni waraana bilisummaa Oromoo ijaara. Warra waraana bilisummaa Oromoo irratti olola oofaa ture keessaa nama tokko hin turreedha. Warri OMN'dhaan gadi ba'ee waraana kana xiqqeesse ergamtuu wayyaanee gootanii abbaan ishee wayyaanee dhafaa jettanii maqaatti moggaastanidha. Kanan hin raanfannu gaanuti immoo haasa'aanuun jettan. Isin yaadachiisaa jirra. Uummata Oromoo har'a ka barbaachisu waraana ittisa biyyaati. Ka daangaarraa qottee beesoo jirtu isinirraa dhoorku. Kaattuu ciroo keessaa isinirraa qabee mana hidhaa galchu. Kana waraanni uummanni Oromoo barbaadu jechuudha. Sadarkaa qabsoon bilisummaa Oromoo irra geessetti, sadarkaa qabsoon uummata keenyaa irra geessetti waraana ittisa Oromiyaa, poolisii Oromiyaa, humna addaa Oromiyaa malee waraana caakkaa galu hin barbaannu nuti. Sagalee tokko walii taatanii waraana bilisummaa Oromoo irratti bobba'aa turtan. Kana isin yaadachiifna gaa. Akka isin yaadachiifnu waan barbaaddaniif. Dibufaa Dooktor. Uummanni keenya sirriitti kana qulqulleessee beekuutu irra jira. Namni qawwee baatu Oromoodha eeyyee. Kan kooti jedhee kan dubbate Oromoodha. Oonarshiippii kan itti gaafate Oromoodha eeyyee. Shanee kan jedhamu Oromoodha kan oonarshiippii loltuun qaba jedhee kan haasa'aa jiru jechuudha. Abbaan piroojeektii kanaa garuu wanta dhossaa hin qabne wayyaane. Qaama mootummaan ala aktivistoota namoota biyya alaa jiraatan kana keessa namni yeroo jalqabaatiif miidiyaa guddaa miidiyaa akka OMN gubbaa taa'ee abbaan waraana bilisummaa Oromoo wayyaaneedha namni jedhe for the first time Dooktar Ittaanaadha. Kunoo dogoggoraan ture Dooktor. Isinoo mucucaanne hin sigigaanne Jawaar Duwaatti maaliif quba qabnaa? Isinis yoo mucucaattaniittu seenaa keessatti dogoggora guddaadha kun. Obboloota keessa waraana bilisummaa Oromoo fuutanii ergamtoota wayyaanee gootanii abbaan waraana bilisummaa Oromoo wayyaanee jettanii moggaaftanii egaa kana gola keessaa qabna. Har'a immoo maal jechaa jiru Dooktar Ittaanaan dhiyaasaa. Akka nama tokkootti anaan maaltu baasaa jettee yoo na gaafatte rakkinni Oromootti dhufe rakkina qawweedhaan biyyirraa fudhatamedha waan ta'eef karaa sanaan yoo deeme karaa sanaan yoo dhaqee qabsaa'e biyya isaa harkatti deebifata. Haala har'a jiru keessatti laata. Isa har'aa keessatti hin jira. Isa yeroo Oromoo protestiin haala har'a jiru keessatti kanatu baasa Oromoo nama. Oromoo biyya isaa qawween harkaa fudhatan waan ta'eef Oromoonis karaa sanaan yoo qabsaa'e biyya isaa harkatti deeffachuu hin danda'a. Garuu haala bara Oromoo protestii sanaan otoo hin taane bara wayyaanee keessa otoo hin taane bara warra kanaa keessa qawween barbaachisa. Bara sana keessa qawween hin barbaachisu amma barbaachisa. Bara duraanii sana keessa qawween hin barbaachisu. Bara warra wayyaanee keessaa nuun jechaa jiru Dooktar Ittaanaan. Bara Oromoo protestii sana keessa obbo Daawwit Ibsaa haala amma jiru kana keessatti qawwee yoo galchine biyyi Sooriyaatti geeddarame naan wanti irratti hin bu'in hin jiru. Amma garuu bara sana keessa qawween hin barbaachisu ture. Amma barbaachisa. Humni olaantummaadhaanii Ihaadegiin geggeessaa ture jira. Humni olaantummaadhaan dinagdee biyya kanaatti fayyadamaa jiru jira. Faayidaan kun aangoon kun hundumtuun harkaa ba'eera jedhanii warri sodaatan warri firaastireetidii ta'an immeejii bulchiinsa ammaa kana muummicha ministiraas gurraacha dibuudhaaf wanta hojjetamedha jedheetan amana'an. Kanas isin yaadachiisuudhaaf Dooktar Ittaana. Kanas isin yaadachiisuudhaaf.
Yeroo sana keessa gaa warra TPLF irratti wanti kun kan isin dubbachaa turtan. Immeejii Dooktor Abiyyi faa balleessuuf jettan har'ammoo warra TPLF wajjin jirtu asirratti immoo dhagaa guuraa jirtu. Isin yaadachiisuudhaaf Dooktore. Duuba. Ce'umsi kun yoo guufate number 1 lammaaf Abiyyi gaafannaa jechuudha. Amaanaa isaanii kennine. Warra isaan harkaa buusuu deemu akkuma ganama jeetti isaanis irraa dhoorkanii nullee irraa dhoorkina. Amaanaa itti laannee jedhe Jawaar. Amaanaan itti kenneen jedhe. Yeroo sana aktivistooti wal geessanii fuutanii hidhattanii nu laattan jiratti. Dogoggorri yommuu sana waliin tokkittii qeenxee keessaa baafnee waan komannuuf hin qabnu yoo komanne waliinis hin komanne jechuudha Dooktore Hasaame. Humna biyya sana keessa tikaa wajjin waliigalee hojjetu humna nageenyaas immoo jajjabeessuudha. Daayivarsiitii isaa akkuma jalqabe kanatti eegaa namoota itti dabalaa keessaa hir'isaa shaakala isaa jabeessaa firoomanni uummataa wajjin qabu jabeessaa dandeettii isaa immoo akka inni gadi hin buune eegaa hatattamaan dafanii hojii akkasii hojjechuudha. Humna nageenyaa biyyattii sana keessa jiru raayyaa ittisa biyyaa poolisii maqaa adda addaa moggaasaa fi karaa isaan itti ciman irratti yaada kennaa turtan Dooktor Ittaana. Magaalaadhuma isin dhalattanii guddattan keessatti garuu mucaa ajjeesanii haadha irra teessisan. Dubartii ulfaa da'umsaaf deemtu karaatti ajjeesan. Mucaa waggaa 17 addabaabayitti baasanii ajjeesan. Warri isin gorsaa turtan, warri isin humna kennaafii turtan kun. Ijoolleen Oromoo ijoollee qe'ee keessan keessaa baate immoo roorroo kana diddee gaafa seen qawwee fudhattee daggalatti galtu TPLFtu hoogganaa kan TPLFti abbaan isaanii TPLFdhaan hun jechaa turtan kunoo dogoggoran turre Jawaar immoo maal jedhe musan waraana isaanii wal lolaa jiru kana kan hoogganaa jiru Marroo Dirribaati waan iccitii maa godhan miidiyaan interview kennaa jira kun dhugaasaa bakakkooti. Waraana isin TPLFtu hooggana jettan immoo Jawaar immoo Marrootu hoogganaa nun jedhe kana. Kan eenyu fooyyee qaba. Eenyutu sirreeffate. Timuuf Jawaar. Obbo Daawud bira dhaqee confidently Abiyyi fi Lammaan ejjennoo ani qabuu fi ati qabdu irraa addan qabanii waa'ee nagaa Oromiyaa irratti jedhee yeroon itti foon mormuun yaadadha. Dongorri guddaan nuti goone warri aangoorra bahe ilmaan Oromooti kaleessas dhiibbaa wayyaanetitu hacuuccaa wayyaanetitu Oromootti isaan jallise malee Oromoon akka miidhamu Oromoon akka cunqurfamu Oromoon lola keessa akka galu tasgabbii akka dhabu hin barbaadan jedhee shakkine. I trusted them. Dongorri an argochi. Isaan amanuun dogoggora amma. Dongora guddaa ture. Jawaar kana jedheera. Jara kana amanuu kootti dogoggora guddaan qabaayedha. Yeroo sana keessatti waan dhimma Oromootiif quuqaman natti fakkaata. Dogoggorri nuti goone inni guddaan isa kanaadha. Obbo Daawud bira dhaqee yaadi isin Oromoodhaaf qabdaniif ani qabu kana ol malee saanuu gadi hin qaban jarri kun jedheen isaanitti yommuu san akka kanallee hidda mormaa baase haasa'uu kottan nan dogoggoree jedhe. Ceephuu buufateera. Waan inni dogoggoree uummata fuulduratti dubbachaa jiru kana dudduubatti deebifnee bara sana akkas jette jennee walitti kakaafnu gaarii ta'a kun. Jawaar ani dogoggorree hin jenne. Ani badiin qabuun jenne waan nama sila taphachiise kun hundumaan badiisa akka ta'e hundumaa hubateera. Har'a Jawaar kalaa kaleessaa sanarra hin jiru. Har'a Jawaar dogoggora dheengaddaa sanarra hin jiru. Dooktor Ittaanaan immoo yeroo kam dogoggora godheeraa dogoggora koo sanaaf dhiifama gaafadheeraa hin jenne. Yoon dogoggora qabaadhe natti maal jechaa jirtan fayyuu dooktor. Amanaan jirtan fayyuu. Raabaadoor irratti waggaa meeqa guutuu nutti qaaqaa baatan sana dogoggora miti nuun jechaa jirtan. Jawaar garuu dogoggoreedha jedhe. Jara kana amanuu kootti dogoggoran godheedha. Dogoggora ta'uu isaa ergan baree an taa'eedhuma dogoggora isaa sanatti immoo maal gatiinaaf qaba. Jawaariyyuu dogoggora isaa bareera. Jawaariyyuu qaama dadhabiinsa isaa bareera. Yeroo hundumaa taa'ee ilaa bara sana kana goote ittiin jechaa yoo oole maal gatii qaba. Inni wallaalee sana ni beeka. Bara sana dogoggoruu isaa ni beeka. Erga sana booddee immoo maal fa'aa dubbate.
Erga sana booddee immoo akkamitti sagalee uummata keenyaa ta'aa ture. Adaawwan. Ammas yoo ta'e furmaanni naannoo sanii furmaanni biyya kanatti amma booda mootummaan lolaan uummata jilbiiffachiisuu danda'u. Riphee lolaa harka kennisiisuu danda'u hin jiraatu. Ijoolleen amma riphee lolaa kun waggaa darbee farra har'a irra deeggarsa qabu. Akkas jechaa jira kanoo Jawaar. Kun immoo waggaa lamatu mana hidhaan galin dura. Riphee lolaa inni bara sana tokkoon keenyatu fuuldura isaanii dhaabbata yoo isaan mootummaa nuti adaraatti laattanne kana sochoosuu barbaadan jechaa ture har'a immoo deeggarsa guddaa qabu jedhe bareera. Waa'ee waraana bilisummaa Oromoo har'a kanatti kaasuun qaba maaf gidduutti kanarraan fanna. Warri viidiyoo Jawaar isanni waggaa meeqa dura haasa'e silas ni taphachiisu kana fiddanii taphachiistanii warra kana immoo maaf dagattan gidduutti. Bara sanaa fi bara ammaa gidduu gaappii tokko jira. Viidiyoolee kana jira. Ijoollee yuunivarsiitii irraa ari'an liistii waggaa laalte harki 80-90 ijoollee Wallaggaati. Why? This is deliberate. Waa lama barbaadu. Tokkoffaa ijoolleen gama Wallaggaa irraa dhuftu Oromummaarraa abdii kutattee naannummatti amanuu akka eegaltu barbaadu. Gara biraatiin immoo Oromoon naannoo biraa isaan qofaa barkan ari'amu isaanii kan jeequ jedhee jara irratti shakkii biraa akka uumuu barbaadu. Yeroo barattoonni ijoolleen dhalootaan Wallaggaa ta'an jumulaa irraa yuunivarsiitii biyyattii keessatti argamu keessa hunda ari'amaa turan sana keessa eenyuun sagalee ta'e biyya keessa eenyutu waa'ee isaanii dubbateef warri naannoo sanatti dhalatee mootummaa wajjin hojjetu namni sagalee ta'eefitu jira. Jawaartu sagalee ta'eef Jawaartu dubbateef kanaaf kabajaa qabnaaf kanaaf ulfina qabnaaf miidhaan Oromoo hundarra ga'u miidhaasaa akka ta'etti gadi ba'ee dubbata. Maaliif ijoolleen kun miidhamu? Har'a ijoolleen Wallaggaa akka isaan abdii kutatanii maaliif nuti Oromoo keessaa duwwaan miidhamna jedhanii gandatti akka galan kun godhamaa jira. Akka ijoolleen abdii kutatteellee gandummaa keessa hin galle jajjabeessee lakkii isin akkasiin abdii kutattaniif kan asii irratti godhaa jiru jabaadhaa jedhee kan jajjabeesse. Lubbuu isaatiif aarsaa of godhee biyya keessa taa'ee kana haasa'e. Meeqan keessantu dubbateef? Yoo dubbattan iyyuu gandummaa nuun jedhu jettanii baqattu. Achii waan dhuftaniif waa'ee qe'ee sanaa dubbachuu irraa yoo namni isin dubbattan gandummaa nuun jedhu waan jettaniif hin dubbattan. Jawaar garuu cabsee haasa'e. Kanafaa maaliif dagatama? Maaliif waa'uma dadhabiinsa bara sana keessa godhame duwwaa finnee irra haasofne? Waa'ee waraana bilisummaa Oromoo irratti namni yakkan dalagin aktivistoota keessaa yoo jira. Har'a qulqulluu of fakkeessuudhaaf tattaaffata malee inni kan. Amma bar ifumatti haasa'aa jiru akka Oromoon bahatee dhiyaa kun walquu hin qabne waliin hin jirre Oromoon akka wal shakku nama maal baay'een isaa haasa'uuf miidiyaatti haasa'uuf waan nama qaanessu ormaan hoggaa godhamu homaa miti orma keetiin hoggaa godhamu garuu waan nama qaanessu. Kanafaadha waa'ee tokkummaa Oromoo irratti yeroo inni dubbatu dogoggora uumeera. Ani maaliif dogoggora isaa duwwaa irratti xiyyeeffadha? Gaarummaan ni godhe, gaarummaan ni dubbatu, waan isa keessaa ba'uun ilaala. Waan xixiqqootti maa yeroo gumna? 5 jedhee, 50 jedhee, 60 jedhee isaa irratti miti. Bara sana keessa baay'ee takka jechaa ture. Bara sana keessa baay'eetu waraana bilisummaa Oromoo irratti bobba'aa ture. Tokkitti isaa duwwaa miti. Yookiis immoo Dooktor Ittaanaa duwwaa miti. Hedduu keessan takka godhaa ture. Har'a garuu maalirra jira? Kaleessa akkamittiin uummata keenyaaf sagalee ta'aa ture? Uummata qofaatti galchanii xiyyaaraan gattumanii ijoollee isaa mana barumsaa irraa ari'anii isa kaan karaatti ajjeesaa turaniif sagalee ta'aa ture biyya keessa taa'e. Kanaafan kabajaa qabaaf sagalee uummata Oromoo waan ta'eef. Har'as miidhaan Wallagga irra gahu akka dhaabatu akka barbaadu taate miidhaan Gujii irra gahu akka dhaabatu akka barbaadu taate karaan kanuma kaleessati karaan kanuma Taaddasaa Fa'aa irra deeman sani karaan kanuma Magarsaa Bariifaa irratti wareegaman sani karaan kanuma qeerroon 5,000 yeroo ummati Wallaggaaf ummata Gujii qofaatti adda baasanii namarraa adda kutanii intarneetii bilbila irraa ciranii xiyyaaraan gadhaa namarraa hidhaa akka kana hiraarsaa turan namni tokkittiin biyya keessaa sagalee ta'eef Jawaariitii fi obbo Baqqalee Garbaadha. Kan biraa eenyus sagalee ta'eef eenyutu dubbateef namni jara kana haasa'ee jira. Maaf dagata malee kun? Maaf irraanfatama kun? Kana hundumaa keessa biyya keessa ta'ee laphee isaa dhiibee miidiyaadhaan kan haasa'ee uummata kanaaf sagalee ta'e Jawaarii. Maaf kana irraanfattan? Maaf kana dagattan?
Maaliif waan xixiqqoo duwwaa funaantu? Jawaar badii qaba, of course badii qaba. Mee namumti dhalatee biyya lafaarra jiru kan badiin qabaanne mee nutti himu. Haasaa keessa namni hin dogoggorre. Jaallamarroon hin gaddamma gaaffiif deebii gaafa ta'u dogoggora guddaa ture. Annama dhugaasaa bakakkoo jedhamu biyya alaarraa hin qabu, hoggana hin qabnu, gaashuu lammeessaa nama jedhamu, yaddii namoota gurguddaa jireenya isaanii guutuu qabsoo ka'ee turan. Kana gadi faannee irraa fuunee haasofna. Irraa mummurree haasofna. Miidiyaa irratti dogoggorri uumamuu danda'a. Siyaasaaf jecha namni haasa'uu danda'a. Jaallamarroon amma haasaamuu sana haasa'e ittiin gammadaara. No. Jaallamarroon akka jedhe waan kana jennee finnee irraa afarsina. Kan Jawaaris kanarraa afarsaa oolla. Haala isaan keessa jiraatan hubachuufi eessa taa'ee akka naasoo hubachuufi hoogganoonni keenya wal xiqqeessuudhaaf hin jarjarina. Dogoggora walii keessa cimina walii mul'ifachuudhaafis hin tattaaffatina. Walirratti bobba'uun wal xiqqeessuun hoogganoota gurguddaa isin fuuldura turaniif iyyuu waan tokko hin buufne. Waggaa meeqa kinoo bosona keessatti isaan hambise. Waggaa meeqa wal isaan nyaachise. Addi bilisummaa Oromoo bakka meeqatti addaan ba'ee jaarraa jedhamee obbo Leencoo maaloo jedhanii asii bachitti waluun kuraa turan. Hingaa. Jabana kana keessa hingaa. Yaadaan wal fuuldura dhaabbachuu waan jirudha. Waan irratti dubbatamu gingilfamu jira nutti ergaa nuti irraa dubbanna. Hoogganoonni achi keessa hin galinaa. Gurguddoon hayyoonni achi keessa hin galinaa. Balbala cufadhaa taa'aa mari'adhaa waliin dubbadhaa. Gadi baastanii wal salphisuun kun maali? Nu salphistan bar Oromoo salphistaniin. Sila har'a kana haasa'uun qaban tureen. Oolmaa Jawaar Jarman irraa haasa'an ture sila. Waa'ee biyya Faransaay irraa haasa'an ture sila. Maali? Yeroo hundumaa teenyee wal nyaachaa. Oromoon nagaa ta'uudhaaf namni nurraa du'uu qabaa yeroo yerootti. Oromoon nagaa ta'uudhaaf guddaan keenya nurraa hidhamuu qabaa. Gaafa Jawaar mana hidhaa ture walii galee Bobaqqaleen Garbaa mana hidhaa ture Oromoon walii galee biyya alaa kana keessa hiriira ba'aa ture. Gaafa hacee nurraa wareegaman walii galee hundi keenya sagalee tokkoon iyyina qeerroo qarreetu ijaarama ba'a. Maal? Hin salphanneem nuti salphina keessa galleem. Namoonni baratan hayyooti warri jennus immoo akka kaarootii keessatti gadi guddachaa jiru malee ol deemaa jiran. Anatu isin gorsuu qabaa sila. Isintu na gorsuu qaba ture hoo. Hin tolu isinirraa hin bareedu. Doktor Tsaggaayeen gadi ba'ee waa'ee Jawaariin gadi ba'ee miidiyaa irratti haasa'aa oola. Doktor Ittaanaan gadi ba'ee waa'ee Jawaar waggaa lama mana hidhaa ture isinoo mee maal walii galtan yeroo inni mana hidhaa ture. Maal hojjettanii eeddan? Isatu sin rakkise. Isatu gufuu sitti ta'e waggaa lama gaafa inni mana hidhaa ture maal hojjettan? Hiriira isa kamiin baastan? Hawaasa isa kamiin ijaartan? Walii keessanis wal ta'a. Nama hojjetutti dhagaa guuruu maal haa hojjetu? Haa gulufu. Isinis karaa keessan gulufa. Wal dura dhaabbatina. Dantaa Oromoo irratti ta'eennaan immoo balbala cufadhaa ta'a mari'adhaa. Walitti deemaa ta'a haasaa. Jawaar Mahammad qeeqamuu qaba. Waa'een Jawaar Mahammad dubbate irraa dubbachuu qabna. Eeyyee wanta inni barreesse irraas haasa'uu qabda. Irraa dubbachuu qabna. Garuu xiqqeessuun gaarii miti. Wal salphisuun gaarii miti. Qalmaaf wal qopheessuun gaarii miti. Barri haa gingilchuu. Barri haa gingilchuu. Barri haa gingilchuu. Barri haa gingilchuu. Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa sagantaa keenya gingilchaa 23ffaa akkuma beekamu ispoonsara gochuun kan nu cinaa dhaabbate Goobanaa and Associates. Gorsa seeraa barbaaddu dhimma seeraa qabdu muuxannoo gabbataa waggoota 19 oliif horanneen hoggaas tajaajilu gammachuun keenya guddaadha. Goobanaa and Associates balaa konkolaataa, balaa xiyyaaraa, dhimma yakkaa, dhimma immigireeshinii, dhimma maatii dabalatee dhimmoota seeraa kamuu irratti tajaajila ni kennina. Waajjirri keenya inni muummeen St. Paul Minisootaadha. Teessoon 2147 University Avenue West Suite 117 St. Paul Minnesota. Waajjira keenya isa damee Valentine 15720 Brixham Hill Avenue Suite 300 Charlotte, North Carolina 28277 jiruttis koottaa tajaajila isiniif kennuuf qophiidha. Tajaajila seeraa nuti kenninuuf maamiltoonni keenya ragaadha. Lakkoofsi bilbilaa 1888 Goobanaa 5
yookaan immoo 1-888-462-3625 Gobanaa and Associates. Gobanaa and Associates sagantaa keenya sponsora gooteef kabajaaf ulfina guddaa siif qabna. Sponsorri keenya kabajaa lammaffaa Samuel Biraanu. Warri kun! Hey! Warri kun! Onarra! Mana bitachuuf yookaan gurguruuf yaada qabdu yookaan mana bituun bu'aa argachuu ni barbaaddu. Yoo yeroo jalqabaaf kan bitattanis ta'e yookaan manuma qabdan gara guddaatti yookaan xiqqaatti jijjiirrachuu feetan gartuun Saamu'eel Birhaanuu Intigiriitii Riyaalitii isin gargaaruu danda'u. Lakkoofsa bilbilaa 763 744 8362 irratti bilbiluun quunnamuu dandeessu. Saamu'eel Birhaanuu Intigiriitii Riyaalitii. Samuel Biraanuu sagantaa keenya gingilchaa guyyaa har'aa sponsora gooteef kabajaaf ulfina guddaa siif qabna. Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenya sagantaan guyyaa har'aaf isinii fudhadhee dhufe asuma irratti goolabnee jirra. Sagantaan keenya yoo isin tole hiriyoota keessanii raabsuun dagatina. YouTube chaanaalii keenya subscribe godhaa.